بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أسنقيا ولتدجاني جر نمتجاتو دلقا هدو يالي ملكاو دلبي بيتا ملكي لافتو أرقمت لغا هند ياليته في دنان قنة ببه قنة رتي أمو هالا ملكاوي wanni inni facaase qamadiidha. Ooyiruun isaa ooyiruu nama hundaa caalaa gabbattee tolte. Ijoollee gandaatis guuza baafatee haramee haalaan jala deeme. Maasha Allah. Wayita haamaan ga'u wayita oomishni galuus waan namni hedduun arkatu ol arkate. Qamadiin isaatis hedduu bareedde. Namni hundi sanyiidhaaf kaayanna nutti gurguri ja'anii gaafatan. Inni garuu ni dide. Maaliif? Waan karoorfate qaba. Qamadii tana hunda kuntaalatti naqee mana kuusaatti ol guure. Maali yaadeeti silaa? Haala yeroo kana quba qaba. Diinagdeen biyyattii akka kufaa jirtu hubatee fakkaata. Kanaafuu qamadii tana yoo amata tokkoof ol kaaye dachaan gurgurata ga'a. Mana keessa jiraatu baankiin qabsiisee maallaqa liqii fudhatee qamadii birootis heddummeessee bite. Akkasitti mana kuusaa guddaa tokko qamadiin ol guutee hanga amannitti naanna'uu eege. Gaafa amanni naanna'u gatiin qamadii dachaa lamaan dabale. Namtichi kun miliyeenera ta'uuf deema fakkaata. Asii fi achi deddeemee warra qamadii bitu dubbisee gatii gaggaafate. Warra inni dubbiserraa hangatii wayyaa kanneef yaamee gama mana kuusaa fide. Mana kuusaa bananii qamadii isaa qicanii hoggaa laalan dubbii nama rifachiiftu arkan. Maali dubbiin? Qamadii isaa guutuu daana'oo nyaattee balleessite. Qamadiin inni walitti tuulee bira taa'u shanyiifis hin taatu nyaataafis hin taatu namni irraa bituus hin jiru. Subhaanallah. Miliyeenara ta'uuf kasaaraa seene jetta? Hiisila osoo namni meeqa beela'uu inni ittiin tujjaaruuf midhaan walitti tuulee hulaa itti cufee bira taa'aa ture. Sadaqachuun dubbii biraati. Midhaan manaa qaban nama itti haajamuuf gurguruun garuu dirqama namummaati. Osoo namni si biratti beela'uu midhaan tuultee bira taa'uun diliidha. Duuba namtichi maal ta'e? Mana keessa jiraatus baankiitu irraa fudhate. Qabeenyi qabu hundi ni khasaare. Booda sammuun tuqamtee huccuu darbee karaarratti ba'e. Subhaanallah. Rabbiin tana nuu haa didu. Addunyaan tun akkanumaa beektaa. Gaafa garii gammachuu, gaafa garii gadda, ganda garii haruuza, ganda kaanii ammoo booya. Osoo ollaa kanaa gammadanii ililchan ollaa itti aanu ammoo gaddaan imimmaan roobsan. Ammumaa huutanumatti jirraami kunoo gama tokkoon hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun gammannee jirra. Gama kaaniin ammoo ustaaza keenya ustaaza Abdurrahmaan Huseen Xaalibu Ridallah hidhamee gaddatti jirra. Addunyaan faraqaadha. Gaafa garii ni gammadda gaafa garii ammoo ni gaddita. Gandi gammachuu qofaa jannata malee hin jiru. Ammas dubbi maatikaasti kanarrattuu waa lamatu jira. Hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun hedduu nu gammachiisee jira dhugaa. Faallaa kanaatiin warri hidhamtoonni siyaasaa hiikamutti gaddee booyaa jirus hedduu. Amiirri keenya Ustaaz Abdurrahmaan hidhamuun hedduu nu gaddisiisee jira. Faallaa kanaatiin ammoo warri hidhamuu isaatiin gammadee ilaalchus numa jira. Dhuga jette. Addunyaan buburreedha. Rabbiin siyaasaa biyya teenyaa tanaa haa qajeelchu. Ustaaza keenyaa sidhaarraa Rabbi nuuf haa baasu. Gufuu Nuural Hudaa dura teessu Rabbi haa kaasu. Allahumma amiin. Mee egaa hangana jenne kallattumaan gama sagantaa teenyaatti haa seenu. Arri guyyaan Jumaadal Aakhir 1443 akka lakkoofsa jiraatti. Januwaarii 9 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 1 2014 yoo ta'u guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii.